Hello. Meeshonni hunduu seenaniiru hin jedhe kan Jibuuti irraa dhufaa jiranis akkasuma immoo dirree dawaatti kan buufamantu jiru. Maal taate ree daftee xumuruu qabdaa barate? Xumuramuu qabaa bar xumuramuu qabaa har'uma xumuramuu qabaa. Maaliif hoo jette amma buufata kontiinaroonni kun mojo jirani. Achi darbanii immoo kan buufamantu jira waan ta'eef kan seenanis seenanii kan seenanis immoo haala gaariidhaan meeshaa yaafe'an hundaafu. Tole xumuraa. Biifama si harka barfadhee miti? Rakkoon qabu baramaadhaan. Dhugaa gaaf tokko immoo kanan irra barfadhe kana ani siifan adabamu. Lakki anuu garaatti si adabuun qabu. Rakkoon qabu bar adabbiinis waan cimaa sitti fakkaatiin anatu murteessa ofirratti maal ta'inna ree? Maal ta'inna anatu dursee too dhufee lafa kanatti si eega. Yaa ta'u qabu. Biisin ta'e bar biisi yeroon qabu yeroo man dhabe hojiidha asiif achiin kaadha har'a yoonan hadaamaa oole boru finfinnee achirraa immoo dirree dawaa darbee hawaasas kana waan ta'eef baay'ee tokko ambulaansuma ta'eessin yaaddogaa ambulaansii garuu agarra si gaafadheen beeku hojiin biisi si godhe kun maali? Beektaa baay'ee ulfaata namoonni baay'een hojii koo kana baruudhaaf hin ulfaata sababni iddoo adda addaa waan ta'eef akkasuma immoo hojii gurguddaa waan ta'eef baay'ee ulfaata beekuun isaa innis importii fi ekspoortii irratti hojjedha jechuun meeshaalee garaagaraa kana alaa fichisiisuuf immoo kan keechaa karaa alaa erguu jechuudha. Tolee erga akkas ta'e ani maal si gargaaru ree? Wanti ati na gargaartu beektaa hojii rakkina isaa kan ta'e namoota barumsa qaban namoota gurguddoodhaan hojjetama yeroo baay'ee. Wantoonni nu irratti hojjennu konkolaattota V8 beektaa miti? V8 namoonni baay'een maqaa isaa gaafa dhaga'an konkolaataan akkanaa hin jiraa jedhan. Hin jira konkolaattichi yeroo baay'ee isaa fayyadamnaa gaaftu konkolaataa dhuunfaa kiyyaa jechuun V8 kanas ta'uu danda'a. Isaas fudhee tan deema. Sirriitti anis beektaa yeroo dhabeetiin malee baay'ee si waliin dabarsuu barbaada. Keessattuu jiraamtiire iddoo bashannanaa garaagaraa soodaree hawaasa konkolaataa kiyyaa dhuunfateen si fudhadhee osoo wajjin deemne baay'ee natti tola. Maaliif beektaa si wajjin duraani qabeenyi jira konkolaataan jira hundumtuu jira qarshiin illee jira garuu kan dhabame nama amanamaadha. Namoonni si jooga har'a immoo bareedduun akka keetii kun amanamtuun argadheera waan ta'eef baay'ee tokko na rakkisu fuulduratti akka na gargaartu immoo abdiin qaba dhugaa. Tolee dhugaa sin gargaara iyyuu anuufiyyuu bareeda. Addana sin argadha waan ta'eef. Maaliif beektaa haaluma hojii kanatu ulfaataadha. Yoo ilaaltite yeroon qabu baay'ee yeroon qabu yeroo dhabarraa kan ka'e amma maamiltoota baay'een na eegaa jira. Laal immoo bilbilanii akkuman waan si ajaa'ibu tanaan dura beellama naannoo nama 4 5 6 7 naannoo nama 8 ta'a kanan dabarsee dhufe si argachuuf jecha si eeguudhaaf jecha waan si ajaa'ibu amma immoo bilbilanii ulaalan akka yeroo bal'aa si wajjin ta'e. Hello maal barbaadde? Dafi hojiin argame dafi. Meeshaa immoo? Dafi naannoo masanitti.
Konkolaataan qophaa'e? Namoonni fe'anis qophaa'anii? Hojjettoonni fe'anis qophaa'anii miti? Maal akka nama hin beekne taataa? Daafii idduma sanatti kottu. Tole nan dhufa fe'a. Konkolaatatti fe'a nan dhufa. Daafii jechumatti daafii sin eega. Tole. Deemuuf kun olaal. Argikaa jiru qilleensarra. Osoo yeroo baay'ee si wajjin dabarsuu barbaadu ammumaan kanallee laal. Bilbilaniin na waamaa jiran dhugaa. Deemuu kee jire. Deemuu kiyya dhugaa. Karaa dheeraan deema booda. Kana waan ta'eef yeroo biraa immoo bal'inaan wal argina. Anoo si yaada. Anis baay'ee si yaada dhugaa. Kanaaf osoo garaan addaan nama hin baasin karaan addaan nama baasti moo maal jedhani? Koomee obboleetti fudhadhe reega kee yeroo tokko. Uffata bareedaa kan mana keessa uffattan kan cidha ittiin deemtan kan iddoo garaagaraa sagantaa ittiin deemtan Dukaana keessatti qarshii 1000 asitti qarshii 50. Kun carraadha. Maaliif akka kaswatu? Kanas laal. Abbaa manaa keetii barbaadne kan fuudhituma geejjiba. Konna bira jira kasita. Mee laali kan. Kanatu naaftaana. Tole kuni hoo siin ta'u. Afaatoti filannoo hoo siin ta'u. Omuunaan ta'u narraa deema. Filannoo siin beeyi. Siin ta'u. Dhuguma siin taane dhugaa. Sila citaa fakkaata bakka mita. Uffanni nan baadhee dhugumu. Uffata babbareedaa. Siif ta'a dhugaa obboleetti ko. Mee laali. Bareedduu. Uffata gaarii. Yeroo cidhaa. Yeroo sagantaa. Isheen kan dubara kana laali. Kana ko hodhu kan abba. Siin ta'u kai maal siin ta'u bakkamitti si ta'a akkamitti kaawwatta seduma ta'e sila miidhama gabaraatti gurguru amma kan ani beesitti magaalaa gidduu dhaabbanni gurguraas hin jennaan rakkoon keessan magaalaa gidduu dhaabbattee gaafa gurgurtu nama heeyyama qabu ka booleedhaaf seessisee achi nama as fidee gurguru amma kun heeyyama daldalaatiin qaba seete maal garaagarummaa qaba daaratti bakka fuunee argite hin annee ba Danis hin jiru. Kana waan ta'eef amma mee baay'ee beelee qarshii 50 sochii biraan jiraatti cireenya malee. Uffata bareedaa qarshii 50 kanatu gurgurama malee qarshii 50 harka hin jiru. Ganama akka qarshii 50 biraan jiru ganama sirratti argine. Akka abbaa qabeenyaa na godhee mucayyuun na biraan dhufne affeeranii. Uffata bareedaa qarshii 50 duwwaa qarshii 50. Ani beelee bakka baay'ee beelee. Hin dandeenye yookiin cireenya inni itti deebi'e. Akkas goona kottu. Homaa bitamuu hin dandeenye waan ta'eef kanan bitanii. Maqaan isaa maalidha? Eessaa fidee moo kan? Dandeettiidhaan ka. Mana du'a seennisan malee mana tokko akkuma banaa argadheen ittiin ol seenee nafu. Mana banaa argattee kana fuutee dhufta? Akkaman godhare. Maal goona daa'ima qabda moo? Daa'ima qabdaa? Baaba. Baabitti.
Kota akkas goona. Maaloo qoosin Kos istaan. Tooftaa jijjiirra. Adaraa rabbi maaloo irra hin dabrina maaloo adaraa rabbi hin rakkatte deecha hin rakkatte irra hin dabrina ilmoo teechaniin hin ga'in ijoollee teechaniin hin ga'in kan nurra hin darbina adaraa rabbi. Eeyyeen rabbiin namaa olii isin haa gargaaru rabbiin namaan gararraa isin haa gargaaru na gargaara qarshii tokko hin jedhina. Nu gargaara hin rakkanne hin rakkatte ilmoodhaan rakkatte maaloo nurra hin darbina adaraa rabbi nurra hin darbina. Waaqaaf jedhaa nurra hin darbina rabbii jedhaa nurra hin darbina. Si takka dhufte. Qarshii gaarii waan kanatti fakkaatti. Kanamaa sirriitti kadhatu. Callisi salphanneeyyu. Maali? Akkam godhe nan kaadhaa. Maali jecha? Kaadhuu hin jedhe. Maali? Kana yaamicoo jaalalleetti yaasantu dhufe maal asiin gooti karaan kana malee hin jiru. Nan dabarsa dhiis. Akkam goote? Dhiis nan dabarsa. Gad jedhe. Rabbi si haa kennu waaqni si haa kennu. Eebbifame. Rabbi si haa kennu ulfaadha. Uffanni koo maal asii godha? Uffata maalii? Kun uffata koodha. Maal? Uffanni koo maal asii godha? Maaltu uffata keetii miti obboleettii koo uffanni akkanaa baay'eetu jira hedduutu jira. Kan kooti uffanni? Kan keetii miti obboleettii koo maal taate? Maal? Suma moo? Suma? Si? Ati uffata